Umarakon qabu an akka feetetti ati najibbitus ansiin jaaladha Abdallah dhugaan siima humno daawwattoota keenya ni gartan isinilleen ragaadha dhuga ana badii tan hunda qaba nama arrabsee waan hin fakkaanne namaan jee saniifuu dhiifama gama kiyyaan isinilleen dhiifama naaf godhaate please rabbuma jecha anaaf isa walit deebisaan isinin jaa daawwattoota kiyya koomantii jala barreessaadhaafi yoonin amma nama kan nama jechuun hiiqamte ati amma nin beekaa barakkaanii kame wayii wallaaleeti yani dhagee hiiqamte amma sila amma bo'uun qabtuun akkan sitti mutti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jira jirtu isinii jecha mee salaamtaa gaafadhu Lina. Salaamtaa maalinta salaamtaa nama gaafachuun nu jira. Daawwattoota keenya Linaan irraa aara guddaa qabdi. Wanni nuti qabannee isinii dhiyaannallee waan nama gammachiisullee miti. Hedduu waan nama gaddisiisaati haalaan osoo gartee hin sobnetti osoo hin kijibnetti. Wallaahi hedduu waan nama gaddisiisaati. Mee du'aama godhaadhaa isiniin jecha. Melina butakka mee hordoftoota kanaan waan jettu gaabar. Maalin jaanan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajjintoota hordoftoota keenya arraa dandeellee asuun danda'u ati waan nama gaddisiisu qabanneetuma mana kannisin jira haasamee akhiin irraa dhiisinne akkasigaa daawwattoota keenya akkuma gartan arraa Abdallah huno akkana godhee Jimmy olin kakabin khalas ragari Lina waragaa kan neefitiif irraa oofe hedduu waan nama jaafisate hedduu waan nama gaddisiisaati daawwattoota keenya mee arraba hedduu gadda qabna gadda keenya kanan wajjin qooddattan yeroo gammachuu qabnus gammachuu teenya isinitti ibsanna akkan wajjin qooddattanis abdii qabna gammachuun teenya gammachuu teessanii jechuu barbaadeeti gaddi keenyas gadda keessanii kanaafuu arra Linaatu maaliif sababa wanni ta'e adda bu'uu keessanii sababa wanti ta'e maal? Sababni kanuma duraan beeku sanii wama duraan jiraati. Ngorfamne ati hayaajee qabi. Hayaajee fitadhee. Bal'ina viidiyoo heddurratti hin arge. La ammoo takka nayyamtoo. Sanin ta'in qaalii isaallee godheetiin viidiyoo marrattiin ka ol beetumaan hin garsiisini malee hayyeejee waan inni naan jiru ishiijee dalagu jira. Dhiyoo tana namni dogongoree yaaddu arrabse ammas. Sanumarraa yamma duraanis nama meeqa arrabsitee Fatiyaa arrabsitee Duniyaa arrabsitee ilillii jecha nama meeqa xuxxuwixee jee akkasitti khalaas ani ifamaan karadda jeetiin yaamee bakka dalagaa irraa galuutti hin jiru dhufee mucaa laalee deema inni jechuun akkasii yaamee ifamaan karadda jeegizeen yaamu an ifaman barbaadu siun barbaadu difamaas ke difama keetis hin barbaadu saniifu ilmooti jebichaan barbaadaa naan jee mucaa fudhatee mana jireenya jechuun ani khalaas mana afirraana ariyee deemeetiin jira khalaas duu meeshaa ta'ee osoo fudhatiin akka namaa qullaa deemte meeshumaan khalaas meeshaas na qopheessee ani jibbeetumaan deeme meeshuma sanu akkam mee mana nama dhaquu qabuutu nama bakka dhaquu qabu nama fira biyya tana keessaa qabuutu meeshaa fudhata meeshaa akkamittiin fudhadhaanii fiifuu eessaan dhaqame isa abdaddatiin biyya wal fuune naaf inni nama asii wal fuune dhugaa jibbu dubbaddaadhaati jibbamaa namni isinaa jibbu dhugaarratti garuu isinilleen ilmaan keessan yataamaa if duraan godina ilmaan keessan keessa gaafa faraan isin kuchiise ifi eenyuun boochan isinoo gaafa sammee garuu an dhugaan isinii ma wallaahi warreen amma ol baan engaddaan giseen viidiyoo san argu dhugaan seen waraqaateetiin seekanna isaa jee viidiyoo duraarratti Kabees biraawuleetis kaameraa keessoo gootee guyyaa kaanii siyaasoo jiru waraqaatees kanne si biraa kutee hin amanne garuu akka Abdallaan si dhiituuf karoorfatu jiru hedduun dhagee viidiyoo amma dura gadhiifamte irratti nama meeqaatu Abdallaa akkanaati ijaartitee tana hin jarjariniitiin mogorsii maali jedhanii laa addaan baatulaatiin fuuloo qabatee hin amanne hin gibsan. Wanni nin viidiyoo mareef ni beektaan anaatu maruufale viidiyoo daawwattoota durattiin araarsaa maal naan jechuun jiran ni beekaatis daawwattoonni Linaan baalageedha naan jechuu turan. Jechuu jiran waan hundi hundi jira mataa kiyyaa. Jechuu jiranii anniin araarsaa daawwattoota durattiin abbaa mana kiyyaa dhiifama gaafadhaa jeetiin kaameraa kaayyadda isa yaame bakka dalagaatii gizee dhufu inni hangaan ankaradhu hunda inni anjamaa na godhuu ture anilleen garuu gizee inni wanni ta'anaa fidu dhugaan seene waraqaan sii fidaa jee deemu dhugaan seene deebi'ee ammallee hin dhiisne ammallee waan inni naan joo viidiyoo mareetumaan daawwattoonni kiyya hon ragaa anaaf ta'u namni tokko tokkos dhiisii jechuu jiraniini haa
arkanii jedhin viidiyoo lama daallee maradde gizeen maru jechuu gizeen viidiyoo lama daallee maru waraqaa naaf fidee dhufeen. Ayyee waraqaa sana gizee sii kannu akkami sababuma jalina keetiiti malee waan osoo duraan waan kana dalaguu baatte. Tun hundi badii yaniin beeka aadiiwwan rakkoon qabu manguddoonnis ni jirti isinis ni jirtanii jeetiin mana kee dhufee ani beekte amma qopheessaatti firaas keessaan waan hin qabne karaa kee dhufee an khalaas akkana gootu sumaa beeka jeetii. Khalaas amma isin jidduu laalla Abdallaan asuma yaameeti amma si geessurra Abdallaan akkas dhuftees waan qofa hin qabne Abdallaan qotu mee irratti naa jimee jeeniitiin ana hojii isin dhakurraa hafee asii yaamee sababa obsiiti obsi. Sababa gaafadhee Abdallah akkana isaan narraa obsisan namni biyya kana keessa wal qabu ni dabartee obsi maali namni ilmoo qabu akkanaas waliin godhuma manni beektan jireenya biyya namaa siimuu amala kee sirreeffadhu ammas waan hin siimurra amala kee sirreeffadhu amala kee sirreeffattee humaa miti Abdallaan ammallee nama garaa dilas illee sirraa murotoo miti yoo ati haqa jeeltu ta'e ni araarama ilma namaatii miti rabbiinuu ni araarama tamaam kanaafuu obsitee atis isin jidduu laallaa nama idaadhee akkanumatti miti. Kophaa kiyyaa miti nama idaadhee saahibban Abdallah na qofan qabu ni beekta. Akkasuma nama guddaa kanurra haasa'uu danda'us kan dubbii sana keessa beekus kan si gorsee isaa fudhattus dabaladhee waliin akkasitti Abdallah sana asuma yaamna innillee sin geessinu akka nama sokkeetii wal jirtu sin galche asis yaamnee. An bara nama halas waraqaa naa kanneen jiraame an maaliin barbaada amma ni beekta waraqaan isumaa naan gootu. biyya tana keessatti waraqaa si kanne malee amma si jee inni waraqaa naa kanne si waraqaa naa kanne use mirga qabdaa yoo karaa fedhe deemte karaa fedhe maaliin deemu duba kana waraqaa si kanne nambar haati si dheereessa jechuudha akkuma waa si diyaas nayi barniin waraqaa argannaan hiikaman jechuudha eegaa nayi jechuudha karaa si bal'isee jechuudha karaa maal naa bal'isa falatti malaaltan kaamma isin eega nayi baran amma nayi bakkaan dhaquun qabu jechuudha mana kee dhufeemi atis kayoo eega namni hiikame walini deebiyaas numa jaanii beeyte yoo inni hayyamee walit deebinu taate hanga ani sinumaa beekaa waasoo hin beeku nama zaadana. Rabbuma na laaffisuu gaa yoo waa hambiseen ilaalla yoo waa hafani san olumaa'ee sheekota keenyaa beekaa beeyte akkanumatti hin taatu nama mari'anneeti nama beeku nama gartee waa'ee rabbiitis beeku mari'anne. Kanaafuu lina hiikamteedha amma dhugaan siimaa walit deebisuu wajjin dhiisi. Garaa kan kee obsa gadhiisi maali waraqaa takka namaa kan nama jechuun hiikamte ati amma. Nin beekaa waraqaan hiikame wayii wallaaleeti ani. Dhagee hiikamte amma sila amma bo'uun qabtuun akkan sitti mutti akka mataa kiyyaatti gaafa inni waan kanarra dhaabbatu gaafa liliitiin jeesi dadhabee viidiyoo harkaatu maan jira gaafa duriyaatiin jee gaafa faraan irratti ati faraaniif tumsite. Osoo gaasanii fi boochi arran boochu. Tana hundaan waa hin godheedis. Dhageeffadhu amma obsuma kee fi gadhiisi malee dhageeffadhu qumbii jiniini obsi dhagee. Hin jiru. Siikee Abdallaan siikuun hiikee bakka adda baataniiti. Anamaan siima an wallahi xiyyatanuma. Kanaafuu rakkoo ta'e ta'uu beekee adda bu'uun keessa kun. Bara akka rakkoon xiyyataa ni hin beeka. Akka rakkoon xiyyataa ni hin beeka garuu. Anumaattan hunda if godhe osoo dhiifama gaafadhu waraqaa naa kanne humaa rakkoon qabu ammoo dhiifama deemee biyyaa tatta dhagee anammoo waan biraan barbaadu daawwattoota keenya eenyuun rakkoo qaba na dhageetta waan biraan barbaadu ilmoo irraa naafuu tambichaan ilmoo kam goota deemma kophaa deebi'ee tana ilmoo baaqamne siin jaanii ammaan osoo mucaa fudhattee hoteeliin asiin ari'a maali rakkootee jiif Abdallaan si ari'e malee waa barre ni waan balleessine ammallee dhugumaan siima. Duraan boo oolte arra boo miti duraan si dabarte boonsini. Kalaas ammaan tanaan dhagee mamma dhugaan siima mana keetis dhufe qopheessa silaalee taa'ee jiraatu asitti raajina si buusee an jechuun Abdallaan garaas jabaatee si hiikee uumaa adda fixattan jee garaas irraa muraduuti obbolummaa duraan waliin qabnuu jira walitti aara gaafa faraan san qabnuu waan sababa aarraati akka rakkatteeniin aara faraanitti qabusanis dhiise sababa keeti. Laa anammoo mucaa bichaa irraa naafuudhaan jeeba kalaasii kameemi ganaa eegan mucaa seeraa irraa si fuudha laannoo miti dhugaan si maami mucaa seeraa irraa si fuudha ammas ni waan adda hiikamtaniif Abdallaan jee mucaan kan dhugaan si maami seerriyoo ni laala fala isaan tokko haalli isaan tolaala nuu miti hankanaa siin jaa saniifoo ati du'aayii tante godhadhuuti kanuma biraa
mudhii ta'ee hidhadhuuti dhugaa Mudhii maaliif hidhadda samma? dhugaa fittimi Ilmooti yaa bichaan barbaada nama. daawwattoota keenya isin du'aa godhaa fi laa dura wanti kadhattaniifan jaarsa gaarii si haa hiru miti jaarsa gaarii duraanuu ni qabdi ture amala gaarii dhabdi amala gaarii rabbi si haa kennu jaan yoo amala gaarii rabbi si haa kennu tanii du'aa gootaniif Amala duraan isiin booda bultiin isi tolti malee yoo haala kanaan itti fufeette liinaa bultiin isi akka tolle beeka kabiraallee weerumte jechuu fedhee isiin namni tokko nyaatee dhugu kana kalamataa osoo hin jiru kana namarraa wayyaa yeroo saniifuu amala kee yoo sirreeffatte bar namni irra guddaa kan ijaansi arkurra hordoftoonni akka irra si arku hordoftoonni akka irra si beeku Alaas nama asoo dhedheeraan danda'uti kabajamtoota daawwattoota keenya gama keessaniif isinillee nu bira dhaabbadda warreen Abdallaan hiifi firaadisii tabiraa fuudhii jettan amma dhiifamaa wajjin deebi'aati haadha ilmooteeti deebisii jaanii an gabbee Abdallaan waan ala kana taate fuudhuu waan nama dhabne taa'ee birraati kaameraa sirraa jiba eessa waa dheetaa miti kalaas deemeeni kabajamtoota daawwattoota keenya liinaan akka rakkoon ta'isii taate ni beektan ana asirratti illee ammas Abdallaan hin deeggara jaalattuu jibbitu Abdallaan hin deeggara maaliif jennaan Abdallaan akka bulchuudha dadhabe akka itti bulchuu wallaale gorsee dadhabe hordoftoonni keenya isin hundinuu ragaadha hordoftoota qofa osoo hin taane online isiitis waan isin daleetu ni beeka kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya waan hin godhuuf hin qabu garuu asumatti raashina kanneefi waan isin feetu godheefi an agana malee falli biraan irra jiru mucaa deebisa maal haasoitu anis mucaa deebisuu hin danda'u kana seeraati wal faaman gama kiyyaan hin jiru jechuudha an hanga nama tokko tobbolummaa takka godheefi haa teessu taa'ii qofa nyaadhuu qofa malee waan biraa mucaa keessiin jettu an Abdallaanis waliin muufachuu hin fedhu rakkoo isii osoo hin beeku jechuudha silaa isiin dogoggora hin qabaanne walittuun hin deebisa dogoggora isiin qabdurraa ari'eemi hiiqeemi eegganaachuu wanneef ni jira. Kanaafuu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaan nagatti arrabsiteetu tana hundeef godhe garuu umaa rakkoon qabu akka feetetti ati na jibbitus ansiin jaaladha Abdallaa dhugaan siima hundoo daawwattoota keenya ni gartan isinilleen ragaadha dhuga anaa badii tana hunda qaba nama arrabsee waan hin fakkaanne namaan jee saniifuu dhiifama gama kiyyaan isinilleen dhiifama naaf godhaate piliis rabbumaa jecha anaaf isa walit deebisaan isinin jaa daawwattoota kiyya koomantii jala barreessaadhaafi